Sireen irra bulan dhiigan cuuphame. Qormaata jireenyaa kutaa torbaffaa. Akkam jirtu hordoftoota koo. Nageenyi koo kabajaaf jaalalaa lafa isin jirtanitti isin haa dhaqqabu. Kanneen chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib, viidiyoo kanas laayik gochuudhaan jalqabaa. Akkasuma yaada qabdan immoo koomentii jalatti naaf barreessaa. Kanneen seenessa qormaata jireenyaa kana kutaalee darbaniin dhaggeeffanne ammuma chaanaalii kana jala seentanii dhaggeeffachuu ni dandeessu. Seenessa qormaata jireenyaa kutaa jaaffaa darbe keessatti seenaa yaadanii mata duree qormaata jireenyaa jedhuun yaadaniin hordofaa waliin deddeebitee wal arguu akka jalqabde, innis guyyaa tokko tasa osoo isheen ittiin yaadin gaaffii baay'ee ishee rifachiisee ture. Yaadi dubrummaa qabda miti kan jedhu gaaffii isheen hin eegne gaafachuu isaa, isheenis baay'ee rifattee bishaan afaanii qabdu funyaaniin akka ishee deebi'ee isin biraan gaheen ture. Guyyaa irraa ammoo isa itti aanu fi kutaa torbaffaa bifa kanaan isiniif qabadhee dhiyaadheen jiraatii hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Edaa kunis jira yeroo eeggata malee hunduu yeroo isaatti ifa ni ba'a. Ajaa'iba ofiin jettee keessa isheetti amma naaf galee jira. Hordofaan durba yoon ta'e malee akkana hin barbaanne haala fi akkaataa isaa irraa hubadheera. Dhugumatti kun anaaf gaariidha. Garuu sababa maaliin dhiyeessuu danda'a? Akkamittan dubrummaa koo kan fudhate abbaa buddeenaa kooti jechuu danda'a jette yaadanii imimmaan maddii ishee irra darbee morma ishee jalatti wal gahee jira. Hordofaan yaadanii bishaan funyaaniin deebi'uu rifatee osoon gaafachuu baadhee hoo jedhee keessa isaatti kana booda hin gaafadhu jedhee ofiin mari'atee ofumaa murteesse. Bara itti aanuu yaadaniin waggaa 18 waan guuttuuf ishee fuudhuuf jaarsa akka ergu ishee fi abbaa buddeenaa isheetti himee jira. Yaadaniin yeroo hojjettu haala saffisa qabuun waan hojjettuuf akkasuma qaroo waan taateef maamiltoota ishee ni gammachiifti. Bareeddus waan taateef namni ishee biratti tajaajilamee osoo ishee hin hawwin deemuu hin jiru. Lakkoofsa bilbilaa ishees ni gaafatu. Yaadaniinis lakkoofsa bilbilaa yoo gaafatamte amalli hojii ishee akka diddu waan hin hayyamneef yeroo baay'ee lakkoofsa bilbilaa ishee ni laatti. Garuu bilbila ishee yeroo hedduuf ni cufti. Kun akka kanaan osuma jiru guyyaa sanbata xiqqaa tokko hojii ganamaan hojjettu waan qabduuf yeroon hojii galte. Yeroo baay'ee hiriyoonni ishee kan waliin hojjetanii fi warri ollaa isheetti hojjetan kan isaan waliin haasa'an waa'ee jaalalleewwan isaanii ture. Yaadaniin yeroo isaan kana waliin haasa'an yeroo maraa gaddaa fi gadi aantummaan itti dhaga'ama. Guyyaa ganamaan hojii seente kanas kan ishee muudate kanuma ture. Hiriyoonni yaadanii borumtaa guyyaa sanaa dilbata guyyaa boqonnaa isaanii jaalalleewwan isaanii waliin bashannanuuf beellama akka qaban yoo isaan haasa'an kan dhageesse yaadaniin maaliif jaalalli ishee qabee jireenya jaalalaa gaarii dabarsuu akka hin dandeenye yaaduu eegalte. Battaluma sanatti beekan ishee irratti bilbile. Miirri isheen beekaaf qabdu miira akkamii akka ta'e hin beektu. Yeroo inni bilbilu lapheen ishee ni rifata. Yeroo agartus akkasuma ture. Miirri kun maaliif akka itti dhaga'amu yeroo hundaa of gaafatti ture. Garuu deebii isaa argachuu hin dandeenye. Bilbila kaaftee heeloo jette. Beekan yaadii nagaa jirtaa jedheen. Isheenis seeqqachaa nagaa kooti beekii ati akkam jetteen. Beekanis deebisee anis siif jira jedheen. Yeroo muraasa erga waliin haasa'anii booda yaadii boru guyyaa boqonnaa kee waan ta'eef maaliif waliin arginu jedhee gaafate. Isheenis xiqqoo diduuf jettee sababoota madaala hin kaasne tarreessitus yaada beekatti walii galtee tole jettee fudhatte. Achiis guyyaa fi sa'aatiin beellama isaanii gahee wal argan. Beeka fi yaadaniin wal arganii guyyaa guutuu waliin bashannanaa erga oolanii gara galgalaa yoo ta'u gara mana dhugaatii tokkotti gorani. Yoo mana dhugaatii sana gahan hiriyoonni beekaa baay'een mana dhugaatii sana jiru. Yaadiin dhugaatii dhugdee kan hin beekne ta'ullee har'a yeroo jalqabaaf yoo ajajamuuf lakki hin jenne. Beekaa cinaa teessee fudhachuu eegalte. Yaadaniin dhugaatii fudhatteen itti ho'u yoo baran hiriyoonni beekaa isaan lamaan walitti dhiisanii gara mana dhugaatii kan biraa deemani. Yaadaniin baay'ee machooftee jirti. Waa'ee ishee osoo hin hambifatin waan garaa ishee hunda
beekatti himatte. Innis waa'ee ishee gaafa dhagahuu baay'ee gaddeefi. Guyyaa kanaa yeroo jalqabaaf kutaa qabatanii waliin bulan. Yaadaniin barii of bartee yeroo hirribaa kaatu kan isheen of argitee harka beekaa boraafattee ciiftee yoo jirtu ture. Rifaatuun utaaltee yeroo kaatu uffanni ishee fi uffanni siree irra jiranii dhiigan cuuphamee jira. Yaadaniin kana amanuu hin dandeenye. Durba turte. Isheen akkasitti of hin eegne. Garuu isa dhiistee kan isheen yaaduu jalqabdee haadha ishee da'uuf guyyoota ji'a tokko hin guunne ishee hafe sana ture. Yoo isheen baddee ala bultu kanaa yaaddoof dhiphinaan dhiibban dhiiga ishee ol ka'ee waan duutu itti fakkaatee fuuldura ishee dhufe. Sekoondii muraasa keessatti balbala banattee osoo uffanni ishee badee jiru dhiiguma ishee irra jiru waliin fiiguu jalqabde. Beekan rifatee yaadanii jechaa ishee duuka bu'e. Kan itti aanu itti fufa. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo seenaa yaadanii mata duree qormaata jireenyaa jedhuun kanan isin biraan gahaa ture kutaa 7ffaa fi inni har'aa kanuma irratti xumuree jira. Kutaa 8ffaan kan itti fufu ta'a. Hangasitti kanneen chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa, viidiyoo kanas like godhaa. Yeroo hundumaa immoo viidiyoon ani gadhiisu akka isin bira gahuuf mallattoo bilbilaa kana on godhachuu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoo kan biraan hanga walitti deebinutti lafa jirtanitti nagaan haftaa. Nagaatti.